كل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى በዓልን ስናከብር ሁሌም የምንማረው መተዛዘንን መተጋገዝን ያለው የሌለው በማካፈል ተገስተን እንማራለን። የዘንድሮ ዒድ አልአድሓ በዓል ስናከብርም ምስኪኖችን፣ የቲሞችን፣ አቅመ ደካሞችንና አካል ጉዳተኞችን እንዲሁም አረጋውያንን በማስታወስና በመርዳት የሚፈጸመው እርድ ሸሪዓችን እንደሚያዘን ለነሱ በማካፈል ምስኪኖችን የተቸገሩትን እንድናስታውስ በክፍለ ከተማው ስም ኢንሻአላህ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የዘንድሮ ዒድ አልአድሓ በዓልን ለየት የሚያደርገው ህዝበ ሙስሊሙ ለዘመናት በባለፉት ስርዓቶች ያጣቸውን መብት ተጎናጽፎ የራሱን ተቋም የሚመራበትን የምርጫ ስርዓት በነጻነት አካሂዶ ህዝበ ሙስሊሙን በሚመራበት ወቅት ላይ መገኘታችን ለየት ያደርገዋል። በሌላ በኩል እንደ ሀገራችንን ለማሻገር ሀገራችንን ለማልማት ሀገራዊ ምርጫ 7ኛውን ዙር ለማካሄድ ዝግጅት ላይ በምትገኝበት ሰዓት ላይ ዒዱን ማክበራችን ለየት ያደርገዋል። ስለዚህ ህዝበ ሙስሊሙ በሁሉም መስክ ያገኘውን ያቋቋመውን ተቋም ልማቱን ወደፊት እንዲያራምድ ከጎናችን እንድትቆሙ በመናደርገው የመስጂዶች ልማት፣ የመድረሳ ልማት፣ የዳዕዋ ልማት፣ የአብሮነትና የማህበራዊ ስራዎቻችን ላይ ከጎናችን እንድትሆኑ መልእክቴን እያስተላለፍኩኝ እንደ ሀገር ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ያለነውን 7ኛ ዙር ሀገራዊ ምርጫ ህዝበ ሙስሊሙ የወሰደውን ካርድ በነጻነት ለሚፈልገው ሀገራችን ለሚያሻገር ለሚያለማ ለሚያበለጽግ መንግስት አካል ለሚፈልገው ሰጥቶ የራሱን ሚና እንዲጫወት መልእክቴን እያስተላለፍኩኝ ዒዱ የሰላም የፍቅር የአብሮነት እንዲሆን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ኩሉ ዓሚን ወአንቱም በኸይር። ኤጋ ኬሱሞኒ ንግዱት ያርጋሙ ኬሱሞኒ ጉርጉዶን መጅልስ ፌደራላራ ኩታ መጋላራ ቡልቺንሳ መጋላ ሸገርራ ንግዱት ያርጋሙ ከለቲ ማንገማ ኢሳነቲ ኢሳነፌራ ቡልቻን ቡልቺንሳ መጋላ ፉሪ ዶክተር አለኬ ዋቆ ንግዱት ያርጋሙ አንተይፍ ኢቲያና ቡልቺንሳ መጋላ ሸገር ኦቦ ጉዮ ገልገሎ አካ ገማ ወልተጅት ያፌራኒ ኤርጋ ኢሳኒ ኑ ደበርሰን ኢሳነፌራ ኑሲመዳ ኩሉ ዓሚን ወአንቱም በኸይር። አላሁ አክበር። akkam jirtan kabajamoo dargaggoo Aydar itti gaafatamaa kaawunsilii dargaggoota musliim Itoophiyaa, kabajamoo Ustaas Mustafaa Huseen gorsaa manmarii majlis Oromiyaa, kabajamoo Ustaas Sultaan Usmaan barreessaa manmarii dhimmoota islaamaa kutaa magaalaa Furii, kabajamoo Dr. Alakee Waaqoo bulchaa kutaa magaalaa Furii, kabajamtootaaf jaalattoota abbootii amantaa keen ummanni musliimaa guyyaa irraa sagantaa baay'ee bareedaa Eid al-Arafaa bara 1447 akka addunyaatti kabajamaa jiru sagantaa bareedaa kan irratti baga nagaan dhuftanii ana dhufusan jechuu barbaada. Egaa ummanni musliimaa jijjiirama mootummaa kun akka dhufu gumaachi guddaa kan godhe, aarsaa guddaa kan kaffal, mootummaa keenya biratti kabajaaf ulfinna olaanaadhaan yoomillee kan dagatamne, eenyullee yoomillee kan yaadatu, hojii boonsaa, hojii rabbiin jaalatu du'aayii godhuudhaan muummee ministeeraa keenyas kabajamoo pirezidaantii keenyas hundeeffamuu magaalaa keenya irrattis waa hundaan nu cina dhaabattanii waliin waan baay'ee dabarsuun keenya ni yaadattu. Bara mootummaa jijjiiramaa walqixxummaan amantaa, walqixxummaan sabaaf sablammii, walqixxummaan mirgeenyummaa akka kabajamu waggoottan 8 dabarsine kana hojiin guddaan hojjetamee jira. Keessumaa ummanni musliimaa jaalalaan kan beekamu, nagaan kan beekamu, araaran kan beekamu, waan qabirraa qoodee kan beela'u beel baasu, kan dheebotaa dheebuu baasu,
namooti daaran kan daara baasu ayyaan ollasa waliin ayyaana Arafaatii fi ayyaanota biroo hunda hojii jajjabaa Waaqayyoon jaalatu Rabbiin guddaan jaalatu gumaachuu isaatiin hin beekama. Ayyaanni barkanaas yeroo kabaju namoota rakkatan gargaaruudhaan namoota hin qabne cina jechuudhaan waan qaban waliin nyaatanii waliin qoodanii gammachuuf jaalalaa waliin dabarsuun aadaa yeroo dheeraa ture kaalcharii yeroo dheeraa uummata keenya birtuun waan ta'eef kan barkanaas akkuma bar dabree akkuma yeroo hundaa godhamu ammas akka gootan waamichi dabarsaa. Barkana ammoo Iid Arafaa barkana kan hoggaa dabreetiin garaagarummaa guddaa kan qabu yeroo mootummaan jijjiiramaa filannoo marsaa torbaffaa akka biyyaatti taasisuudhaaf godhamu kan keessatti ayyaanni Iid Arafaa barkana kabajamuun isaa dachaa waan is godhuuf uummanni keenya akkuma kaartii kutachuudhaan hojii seenaa hojjettan ammas mootummaa keenya mootummaa jijjiiramaa paartii keenyas paartii badhaadhinaa filachuudhaan hojiin misooma jalqaban kun cimee akka itti fufu hojiin tokkummaa hojiin jaalalaa hojiin guddina biyyaa hojiin dippiloomaasii akka Itoophiyaatti guutuu addunyaa keessa fakkii ta'aa jiru kan cimee akka itti fufu cinaa keenya akka dhaabattan sagantaa guddaa kan oolaa hojiin ta'anii akka milkeessinu akka du'aa nu gootan hundaan cinaa keenya akka dhaabattan mootummaa keessan akka ceesistan waamichi sadii dabarsaa. Kutaan magaalaa Furii ammoo baay'ee bareedaa jirti. Koriider kan keessattis hawaasi keenya gamkaaniin hojii misooma akkuma kabajamoon kaasan majaliis beekamoo gurguddaa uummanni keenya gitu sadarkaa isaa kan eegate kan gidduugal turizimii ta'uu danda'u waa hundaa qophooftanii akka hojjechaa jirtan abdii qabna. Magaalii keessanis magaalii Shaggaar mana maree musliimaa dhimmoota waliin kabajamoo doktorfaa waliin baay'ee walii gallee hojjechaa kan jiru waan ta'eef wal wajjin taanee guddin magaalaa keenyatti fa hojjennu jedha. Ayyaana gaarii ayyaana eebbaa ayyaana gammachuu ayyaana jaalalaa hundi keenyaaf haa ta'u. Eid Mubaarak. Biyyi keenya misoomaa fi guddina jalqabde lafa qabsiisuudhaaf filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa gaggeessuuf barii isaa irratti argamuun keenya adda isa taasisa. Kanaaf misoomni keenya guddinni biyya keenya akka lafa qabatu hawaasni keenya mana mariis cinaa ejjechaa qophii filannoodhaa biyyi keenya gaggeessuudhaaf deemtu irratti hawaasni keenya kaardii harkaa qabu fayyadamee mootummaa isa ceesisu mootummaa biyya isaa misoomsu guutuudhaan bahee bilisaan akka filatu ergaa keenya cimsinee dabarsina. Ayyaanni kan milkii kan jaalalaaf kan tokkummaa nuuf haa ta'u.